Ashama kafuni daawwattoota televiizyinii F5 kun qophii milkii show jalqabarratti dubbii siyaasituu taasisuudhaan immoo wal dorgommii gaaffiilee siiqee bokkuu qabanneeti kan nuti jiru. Dubbii siyaasituudha muuxannoowwan garaagaraa namoonni addunyaa kana keessatti qaban. Sanarra waan guddaa akka baratan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Dubbii siyaasituu daawwannee taasisuudhaan immoo wal dorgommii gaaffiilee siiqee bokkuu gama Oromiyaa lamaaniin hiraaf bara gidduutti taasifamu dorgommii jabaa kan aadaa duudhaa akkasumas afaan keenya irraa barannu keessatti ofilaan daawwitii ta'ee kan isiniif dhiyaatudha. Sawwaliin turtii gaarii. One day, after struggling, like we all do in the beginning, to get into TV and into movies. Akkamitti milkaa'e Sylvester Stallone. Akkam jirtu maatii qophii milkii. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha qophii keenya milkii har'aa keessatti dubbii si'eessituutiin seenaa taatoo hurjii addunyaa kan ta'e Sylvester Stallone akka jedhetti ramaddii sadaffaatiin seenessa isaa isiniif dhiyeessinaa haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Sylvester Stallone jedhama. Hojjetoota industirii fiilmii fiixee gaara milkaa'inaatti ol ba'anii achirraa calaqqisan keessaa isa tokko ture. Eessaa ka'ee eessa akka ga'e seenaa jireenya isaa yeroo ilaallu galmoo fi galmaan gaachuuf kutannoon hammam barbaachisaa akka ta'e haalaan irraa baranna. Maatii akka malee hiyyeeyyii irraa dhalate. Hiyyummaa irraa kan ka'e haati isaa karra galma mana barnootaa irratti isa deesse. Buufata fayyaa seenee deeggarsa ogeeyyota fayyaan da'uu harmeen isaa carraan argan. Yeroo shindees naannoo ishee kan turan barattoota qofa turan. Haala sanaan dhalachuu isaa irraa kan ka'e. Because one day, after struggling, like we all do in the beginning, to get into TV and into movies. Akkamitti milkaa'e Sylvester Stallone. Akkam jirtu maatii qophii milkii. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha qophii keenya milkii har'aa keessatti dubbii si'eessituutiin seenaa taatoo hurjii addunyaa kan ta'e Sylvester Stallone akka jedhetti ramaddii sadaffaatiin seenessa isaa isiniif dhiyeessinaa haga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Sylvester Stallone jedhama. Hojjetoota industirii fiilmii fiixee gaara milkaa'inaatti ol ba'anii achirraa calaqqisan keessaa isa tokko ture. Eessaa ka'ee eessa akka ga'e seenaa jireenya isaa yeroo ilaallu galmoo fi galmaan gaachuuf kutannoon hammam barbaachisaa akka ta'e haalaan irraa baranna. Maatii akka malee hiyyeeyyii irraa dhalate. Hiyyummaa irraa kan ka'e haati isaa karra galma mana barnootaa irratti isa deesse. Buufata fayyaa seenee deeggarsa ogeeyyota fayyaan da'uu harmeen isaa carraan argan. Yeroo shindees naannoo ishee kan turan barattoota qofa turan. Haala sanaan dhalachuu isaa irraa kan ka'e fuula isaa irraa dhukkuba narvii kan hin fayyinetu ture. Fuulli isaa inni gama mirgaa baay'ee miidhamee hojiin ala ta'ee ture. Sun ammoo akka inni qajeelchee hin dubbanne akka giinga'u isa taasise. Daraan wanti hammaatu ammoo hidhii isaa gadiin gorora qabachuu waan hin dandeenyeef namoonni isatti qoosuu turan. Nama rakkinoota gurguddoo akkanaa qabu ta'ee otoo jiru galma guddaa tokko kaa'ate. Addunyaa irratti taatoo fiilmii beekamaa ta'uu fi fiilmii namoonni miliyoonotaan lakkaa'aman do'atanii jaallatan hojjechuu. Namni akka Stallone taatoo fiilmii akka ta'u yaaduun namoota biroof maraatummaa fakkaachuu mala. Isaaf garuu maraatummaan ture. Abjuu dirqama raawwatamuu qabu malee abjuu isaa guddaa kana qabatee tarkaanfii isaa jalqabaa fudhate. Mana barnoota fiilmii seenee galmaa'uudhaan taatummaa fiilmiis barate. Erga baratee booda taatummaadhaan qacaramuuf jaarmiyaalee industirii fiilmii hedduutti iyyata galfate. Haa ta'u malee tokkoon isaaniillee qacaruu hin barbaanne. Isa qacaruu miti jaarmiyaan qormaataaf isa dabarseellee hin turre. Guyyaa tokko waajjira tokko seenee amma isin qormaata na qortanitti mana kanaa hin ba'u jechuun tiiwwan 4 guutuu taa'uudhaan eeggate. Fedhii isaa ajaa'ibsiifatanii qormaata isaaf kennanis argama jalqabaan tapha ahlaa isa taasisan. Yoomiyyuu taatoo ta'uu akka hin dandeenye mirkaneessanii fi geggeessanis. Haala kanaan utuu jiru jireenyi isaa ittuma hadhaa'aa deema. Haadha manaa isaa waliin sadarkaa itti waan afaanitti qabatan dhaban irra gahan. Guyyaa tokko ati manaa isaa itti haarte amma gaanii baay'iste. Abjuu kee biran qaqqabne
kanaasumatti dhaabii hojii si madaaluu barbaadii hojjedhu malee qonqoon hin fixiin isaan jedhe. Deebiin isheef kenne kutannoo isaa irraa kan madde ture. Galmi koo kan bira hin qaqqabnee miti ni qaqqabama. Akkaati jettu kana galma koof hojjechuu dhabee hojii biraa yoon eegale har'a waan qonqoof nuu taatu arganna ta'a. Abjuu koo isa guddaa garuu gurguruu kootii hin ta'u jedhee irratti dide. Dhuma irratti sadarkaa jiraachuu hin danda'amne irra geenyaan saree isaa baay'ee jaalatu $50tti gurguruuf dirqe. Guyyaa saree isaa gurgurate sana yeroo yaadatu jireenya koo keessatti guyyaa jibbisiisaa isa dhumaati jedha. Hiriyaan isaa inni dhugaan saree sana ture waan ta'eef haala rakkisaa akkanaa keessa otuu jiruu guyyaa tokko gara wal dorgommii buunyaa deemuun dorgomtoota ilaala. Shaampiyoona madaala ulfaatinaa addunyaa kan ture Muhammad Ali Killeetu nama Cheek Wepner jedhamu dorgomuuf dirree seene. Muhammad Ali Killee nama dandeettii buunyaa haddaa qabu waan tureef namni hagas mara isa dorgomu jira jedhamee hin yaadamu. Wepner garuu nama salphaan turre. Haala nama ajaa'ibsiisuun dorgommii sana utuu hin mo'amin hanga marsaa 15ffaatti deeme. Sun seenaa haddaa ture. Istaaloon taa'ee yommuu waan kana ilaalu barnoota guddaa tokko irraa barate. Kutannoon jiraannaan galmi galmaan hin ga'amne akkan jiru. Waan arge kanaan ka'umsa guddaa kan argate Istaaloon gara mana isaatti deebi'ee waraqaa fi kobbee qabatee gad taa'e. Osoo walirraan kutiin sa'aatiiwwan 84 guutuu taa'ee barreessuuf barreeffama fiilmii isaa kan Rookii jedhamu xumure. Hojiin kun jireenya isaa guutummaan guutuutti jijjiiruu akka danda'u waan beekuuf baay'ees itti gammade. Barreeffama fiilmii isaa qabatee akka isaan irraa bitaniif jaarmiyaalee industirii fiilmii hedduu qunnamuu illee irraa bitachuuf garuu fedhii kan agarsiisuu hin argamne. Dhuma irratti jaarmiyaan tokko barreeffamicha ilaalee $75,000 irraa bituuf murteeffate. Nama waan qonqoo isaatti nyaatu illee hin qabne kanaaf kanfaltiin hammi kun baay'ee gammachiisaa ta'uun wal naman gaafachiisu. Barreeffama sana isaanitti gurguruuf itti waliif galuus duree hin jijjiiramne tokko garuu isaaniif kenne. Fiilmicha keessatti taatoo hadda duree ta'ee hojjechuu sun jaarmichaaf oduu gaddaa ture. Namichi yommuu ilaalamu raawwatee nama taatoo ta'uu hin fakkaatu. Jarris yaada isaa ciminaan morman. Inni garuu yoo taatoo ta'ee hojjechuudhaa baate sanuu taatoo hadda duree fiilmichaa barreeffamicha akka isaanitti hin gurgurre hitti ni gaddan. Gatii barreeffamichaa ol kaasuudhaan $200,000 fi $25,000 akka isaaf kaffalan itti manii taatoon ta'a yaada jedhu garuu akka dhiisu gaafatan. Ammas ni dide. Jarris abdiin kutan barreeffama isaaf $1 miliyoona akka kaffalaniif mallaqa hamma kanaa fudhatee garuu gaaffii taatummaa isaa akka baasuuf gaafatan. Haala baay'een nama dhibuun garuu $1 miliyoona isaaf dhiyaate sanas ni dide. Maaliif? Salumaayyuu barreessaa ta'uu osoo hin taane galmi isaa taatoo beekamaa ta'uu ture. Dhumarratti hojjettoonni jaarmichaa walgayiidhaan waan tokko murteessan. Istaaloon taatoo adda duree ta'ee fiilmicha akka hojjetu fiilmichi amma baajeta xiqqaa $1 miliyoona gadiin akka hojjetamu barreeffama isaa fi hojii taatummaa isaaf walumaa galatti Istaalooniif $35,000 qofti akka kaffalamu itti waliif galanii namichatti himan. Innis gammachuudhaan fudhatee abjuu isaa guddaa lakkoofsa dijiitii 7tti gurguruu kan dide Istaalan eeyyama taatummaa akkuma argateen gammadee $35,000 qofa fudhatee gammachuudhaanis deeme. Akkuma achii bahin hojiin isaa namicha saree isaa irraa bite sana barbaaduu ture. Barbaacha dheeraa booda namichas argate. Baay'ee gammade. $100 dachaa inni ittiin bite kennee fi saree isaa akka isaaf deebisuus gaafate. Namichi garuu tole hin jenne. Battalumatti gatii sarichaa $500 taasiseef. Namichi garuu maallaqa hammamuu yoo isaaf kenne saricha deebisuuf fedha akka hin qabne murteesses itti. Gatii sareen itti bitamuuf hin yaadamne $100,000 kenneef. Namichi ammas inuma dide. Istaaloon garuu waan tokko beeka. Kutannoon jiraannaan wanti hin danda'amne akka hin jirre marratti $15,000 guutuu namichaaf kaffalee saree isaa jaallatu fudhatee gale. Filmiin isaas hojjetamee yeroo xumuramu maaltu ta'e ajaa'iba ture. Riikaardii gurgurtaa fiilmiiwwan Ameerikaa
hunda caccabsee galii doolaara miliyoona 171 argamsiisuun wantoota 10 badhaasaaf kaadhimame. Taatoo hadda duree filatamaa qabaachuun, suuraa gaarii qabaachuu fi daayireektara gaarii qabaachuun badhaasa Oskar isa guddichas badhaafame. Ergasii itti fufee fiilmiiwwan isaa bebbeekamoo hojjete. Fiilmiiwwan hojjechuuf nama kaffaltiin ajaa'ibsiisaan raawwatamuuf ta'e. Fiilmii tokkicha hojjechuuf faayidaalee adda addaa dabalatee doolaara miliyoona 20tu isaaf kaffalama ture. Indaastirii fiilmii Hooliwud keessatti taatoo urjii kan dorgomaa hin qabne ta'uu danda'e. Kanaaf milkaa'ina keessan faana qajeelaa isiniif hawwaa, waan yaaddaniif bira ga'aa, waan imaltaniif qaqqabaa jecha qophii keenya dubbii si'eessituu har'aa kanaan goolamna kan isiniif dhiyeesse Ambaasaan Guddisaatii, barreessaan Eebbisaa Baayisaatii, Oraa Bulaa Deebanaa, Nagaataa